Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Pilaatfoormiiwwan kana duras hojjechaa turre isinitti argisiisaa turre jechuudha. Kunis akkuma isa sana duraatti jechuudha. Haalataan itti riichaarji godhamus salphaadha. Wantoota argachuu qabdan tokko tokko isinitti argisiisaa jechuudha. Yeroo kana hojjettan jechuudha. Jalqabbii galmee akkuma beekamu galmeen nama hin dhibu. Galmees haarootti isinitti argisiisuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf okay me jalqabumarraa'u galmee irraa eegalee haga riichaarjii fi withdrawalitti isinitti argisiisa. Kanaafuu na wajjin tura. Okay, erga chaanaalii keenya keessa seennee yookaan description jala isiniif hin kaa'a linkii isaa jechuudha. Kanaaf jalqaba linkii isaa kana cuqaasna. Linkii isaa kana erga cuqaasnee booda wantoota nuuf dhufan tokko tokko jiru jechuudha. Isaanowwan sana irratti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa fi paaswordii gonkumaa dagachuu hin qabdanii. Fakkeenyaaf erga cuqaasnee log out godheen isinitti argisiisa isa kana jechuudha. Kiyya kana save waan ta'eef log out godheen haarootti isinitti argisiisa. Kunooti log out godheera. Erga akkanatti isiniif fidee lakkoofsa bilbilaa keessan gamanatti guutuu ergasii paaswordii keessan galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa galcheen isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf erga lakkoofsa bilbilaa fi paaswordii keessan xumurtanii iddoo verificationii kana jechuudha. Iddoo bakka kanaa kana send gootu yeroo takka sendii kana cuqaastu. Erga successfully isiniif jedhe jechuudha. Ofii isaa asirratti isiniif guutaa. Kun akkuma argitan paaswordicha isiniif guutaa. Ergasii isin register qofa gootu jechuudha. Register erga gootaniin booda successfully isiniif milkaa'a jechuudha. Iddoo kana xumurtanii yeroo feetan kanaaf seentu jechuudha. Haarootti lakkoofsa bilbilaa isin ittiin seentan sanaa fi wanti isin barbaachisu jechuudha. Paaswordii isaa kan jalqabaa sana jechuudha. Yeroo sana itti guuttanii jechuudha. Erga itti guuttaniin booda login gootu. Login kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu. Ergasii login isiniif seenaa. Ammas maal isiniif fida? Isa kana isiniif fida. Ammas yeroo kana iddoo kanarratti verification koodii sendii cuqaastu. Erga sendii cuqaastaniin booda trade password yeroo jedhu ofii mataa keessanii digitii 6 barreessuu dandeessu. Erga kana yeroo takka kilik gootanii isinitti guute booda lakkoofsa kanatti isiniif guutaa. Ergasii asirratti immoo fakkeenyaaf ani tokko haga 6 tokko 2 3 4 5 6 haga 6tti guutaa. Ergan kana guute update gootu jechuudha. Update gootu. Kunooti successfully change nuuf ta'ee jira jechuudha. Isa kana lakkoofsa haga 6tti kan isiniif himuu barbaade kanatti digitii 6 kan mataa keessanii guutuu dandeessu tokko hanga 6 osoo hin ta'in isa kana akka isiniif galuuf isiniif godha jechuudha. Erga akkanatti seennee xumurreen booda kallattumaan gara baanka kaardii seenuu qabna. Maaliif yeroo jalqabatti itti yaaddanii guutuu qabdu. Namoonni hedduun pilaatfoormiiwwan kana duraa irratti wanta akka intarneetti guutanii haarootti update godhanii sirreessuu barbaadu. Isinni kun sirreeffama yeroo takka qofa irratti fayyadamuu qabdanidha. Kanaaf customer servicein yeroo kanarratti yeruma takka isiniif kenna carraa waan ta'eef carraa bakka kana seentanii jalqabumarraa'u baankii kana jechuudha. Iddoo kana cuqaastu. Please select bank jedha. Select kana cuqaastu. Kun amma akkuma argitan Abisiiniyaan jira, Awaash jira, Komershaalii fi Oromiyaan hundi jira jechuudha. Fakkeenyaaf Teelebirriis ni jira. Amma fakkeenyaaf Komershaalis gootu. Komershaal erga tuqxanii keessattuu pilaatfoormiiwwan hedduun isaanii Komershaalii baay'ee fayyadamu waan ta'eef Komershaaliin aktiividha. Isa sanatti hojjedhaan isin jedha asumaan. Kanaaf asirratti immoo maqaa akkaawuntii keessanii akkaawuntii buukii keessanii akkasumas gadii kanatti immoo akkaawuntii nambarii keessan lakkoofsa buukii keessanii guutuu. Ergasii trade passwordiin immoo lakkoofsa digitii 6 kan ani guute sana kan reefuun tanaa jechuudha. Isa sana isin mataa keessanitti guutan irratti guutu ergasii add gootu jechuudha. Add erga gootanii ni xumurtan jechuudha waan as keessa jira jechuudha. Kanaaf ergasii wanti isinitti hafee yoo kan jiraatu ta'e riichaarji gochuu qofa. Riichaarji gochuu qofa. Ani fakkeenyaaf kiyya seenan isinitti argisiisa jechuudha amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. Maaliif kiyya irratti wantoota tokko tokko wantan argadhee fi tiimii irraas waan argadhee fi kana isinitti argisiisa. Guyyuma irraa kanatti jechuudha namoota aktiif gochuu qabdan jechuudha. Akkuma pilaatfoormii argitanii sheer gootanii tiimii keessan baay'ifachuu qabdu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kana log out jedheen kiyya seenan isinitti argisiisa jechuudha. Login jedheera kiyyas kunooti akkuma argitaniin kunoo withdrawals nin qaba, teamis nan qaba, wantoota hunda qaba jechuudha. Kanaaf riichaarjiiwwan wantoota kaan godhus isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf
riichaarjii yeroo gochuu barbaadan jalqabumarraa isa kana cuqaastu. Riichaarjii kana yeroo takka cuqaastu. Ergasii kan 350 jira, kan 1000 jira, kan feetan gootu jechuudha. Fakkeenyaaf 350 kana yoo kan gootan taate asirrattis 350 cuqaastu yookaan isa kana kilik gootu isa kana jechuudha. Ergasii gadii kana gabbuutan jechuudha. Chaanaal waan irratti dhiistanii riichaarjii naaw kan jedhu kaas gadii kana cuqaasna. Riichaarjii naaw kan jedhu. Progresii irra nuuf geessaa. Progresii sanarraa fuunee koppii goonaa jechuudha. Pilaatfoormiiwwan hedduu hojjennee jira. Kana duras kun akkuma asitti argitan kana jechuudha. Select account CB yeroo takka kilik goona. Ergasii confirm kan jedhu kana cuqaasna. Ergasii kunooti koppii goona jechuudha. Akkaawuntii kana jechuudha. Akkaawuntii kana koppii goonee buukii akkaawuntii CB appiidhaan dabarsinee transaction ID sana iddoo itti guunna jechuudha. Lakkoofsa isaa asitti finnee transaction ID iddoo kanatti guunna, iddoo banaa kanatti guunna. Ergasii asiin submit goona. Kun salphaadha jechuudha. Akkaataa itti godhamu ani kana xumureen jira waan ta'eef akkaataa itti riichaarjii gootuun isinitti argisiisa. Erga kana xumurtaniin booda jechuudha. Kana erga xumurtanii pilaatfoormiitti deebitaniin booda riichaarjii akkaataa itti gootan isinitti argisiisa. Erga baalaansii keessan irratti isiniif gale jechuudha. Baalaansii kana riichaarjii irratti yoo kan isiniif hin galle ta'e yookaan kan turu ta'e kunooti as kaastamar sarviisiin jira. Yeroo takka kaastamar sarviisii kana cuqaastu. Yeroo kana jechuudha kunooti onlaayin sarviisii kana yookaan kan telegiraamii cuqaastanii jechuudha. Kunooti iskiriinshotii transaction ID fi lakkoofsa bilbilaa keessan ergituu fi active isiniif ta'a jechuudha. Yeroo sanatti isiniif gala jechuudha. Riichaarjii ammauntiin keessaniin ergasii steebiliin jira. Steebilii bitachuu dandeessu. Fakkeenyaaf steebiliin kan guyyaa 39 keessatti birrii 350 jechuudha bitattanii waliigala 6,600 isiniif ta'a jechuudha. Inni lammaffaan wiilfeeriidha. Wiilfeeriin kunis yeroo muraasa keessatti kan galu. Fakkeenyaaf guyyoota 3 keessatti birrii 350 yoo kan bittan ta'e 600 9 isiniif ta'a jechuudha. Deeyilii 203 argattu jechuudha. Isa kanas baay'ee bareedaadha bitachuudhaaf VIP waanii yoo qabaatan bittu jechuudha. VIP waanii kan qabdan yoo namoota tiimii keessanii heddummeeffattan argattu. Akkasumas aktiivitiin jira. Aktiivitiin battalumatti jechuudha. Guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf 300 guyyaa tokko keessatti 450 isiniif ta'a. Yeruma sanatti isiniif gala jechuudha. Karaawwan kanaan pilaatfoormiiwwan riichaarjii gootan bifa sadiin qaba jechuudha. Inni kuni fakkeenyaaf ani isa kanan isinitti argisiisa kan guyyaa tokko keessatti jechuudha isiniif galu akkasumas guyyoota 3 keessatti jedhu kan fakkeenyaaf wiilfeerii kanan bita. Wiilfeerii kana yeroo takka baay'inaan tuqaa. Baay'ee yeroon tuqee kunooti asumatti isiniif gala revenue day guyyoota galiin galu guyyoota 3 keessatti piraayisii 350 jechuudha. 690 VIP waanii namoota qabutu bitachuu danda'a. Fakkeenyaaf an VIP waan qabuuf baay'ee godha jechuudha. Ergasii konfirmiin godha. Ani kaanis biteen jira jechuudha. Steebilii fakkeenyaaf isinitti argisiisa. Akkaawunti kan jedhu kan yeroo takka ni cuqaasna. Ergasii order kan jedhu kana cuqaasa yeroo takka. Orderii kana keessatti kunooti isaan lamaan qaba jechuudha. Wiilfeer VIP waanii fi gold exploitation qaba jechuudha. Kan 350 kunis guyyoota 39 keessatti steebilii sana jechuudha. Product kana kanan bita jechuudha. Wiilfeerii irraas akkasumatti bitee jira jechuudha. Kanaaf kunoo akkuma argitan steebiliin isa kana akkuma isinitti argisiise stable kan jennuun kunoo isa kana jechuudha. Isaanowwan kana kan birrii 1000 jira. Fakkeenyaaf kan birrii 1000 yoo kan bittan taate guyyaa 39 keessatti guyyaatti 470 tootaalii 18,330 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf an withdrawal isinitti argisiisa. Withdrawal godheen jira eegaan jira jechuudha. Withdrawalii koo fakkeenyaaf withdrawalii kana yeroo takka cuqaasneeti withdrawal record isin garsiisa. Yeroo sana anis appii post godhuu danda'a jechuudha. Chaanaalii keenya irratti yeroo galiin kun naaf gale fakkeenyaaf ani birrii 2000 jechuudha. Kunooti birrii 2000 withdrawal amount godheen jira. 1900 naaf gala jechuudha. 100 withdrawal tax amount dha waan ta'eef kanaafuu amma amount naafaa fi accounting irratti 182 jechuudha. Productii lama waan biteef gad bu'eera jechuudha. Kanaaf 2000 kana yeroo xiqqoo booda jechuudha. Chaanaalii koo irratti isiniif gad lakkisa. Isinis argitu jechuudha. Kanaafuu
haala kanaan hojjettu jechuudha. Keessattuu tiimii keessan irratti kun fakkeenyaaf isinitti argisiisa. Tiimiin keessan kun isa kana yeroo takka cuqaastu liinkii keessan sheer gootu fakkeenyaaf kun liinkiin keessan isa kana jechuudha. Copy invitation link kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu ergasii copy kana fuutanii jechuudha namoota affeeruu qabdaniif affeertu jechuudha. VIP argattu jechuudha. Akkasumas levelii keessan irratti parsantaa 30 argattu jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee guddaa waan ta'eef irratti fayyadamaan isiniin jedha jechuudha pilaatfoormii kanarratti. Kanaaf pilaatfoormii kanarratti har'a wanni qopheeffannes kan fakkaata. Yaada yoo qabaattan as keessatti jechuudha yaada pilaatfoormii kanarratti wanta isiniif hin galle yoo jiraate keessaan dubbisuu dandeessu. Akkasumas waan tokko kan kaastamar sarviisiidhaan wal qunnamuu qabda yoo jiraates kaastamar sarviisii cuqaastanii gaafachuus dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'a qabannes isuma kana fakkaata jechuudha. Haga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.